የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageen jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessa ishee lakkoofsa 8 fayyaa koon jira nagaa koon jira jecha isin nagaa jirtu egaa har'a viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko isinii qabadhee dhufee jira obboleeyyan keenya suura isaanii asirra argaa jirtan kun biyya libiyaa keessatti hidhaa keessa jiran jechaadha hidhaa keessatti sa'aatiin kun oo'aa mukeeyyiifni jiru qabbana wayin argatanii akkatti bifa kanaan gubataa jiran jechaadha ijoollee keenya yeroo baay'ee viidiyoo hojjennaa biyya liibiyaan deeminaa hin deeminaa dallaalotaan aggatamanii kun hattoota shiftootaan aggatamanii kun warra ayisiisan aggatamanii mallaqa gaafa dhaban ajjeefamu kun immoo hidhamanii waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 achi keessa ta'an akka nama lubbuu namaa balleessatitti jechaadha imbaasii biyya liibiyaa keessa Itoophiyaan hin qabdu Liibiyaan biyya seeran alaa deemanidha. Kanaafuu biyya Liibiyaa hin deeminaa jennee gaafa dubbannu ijoolleen keenya nama dhagahan. Isaan nama dhagahan garuu gaafa isaan rakkatan callisnee obsuu dadhabne. Look. So nuti ijoollee keenya yeroo baay'ee Liibiyaa hin deeminaa. Karaan Liibiyaa kun nageenya jiru. Rakkoo baay'eedhaaf saaxilamtu. Lubbuu keessan itti dhabdu. Jennee yeroo baay'ee viidiyoo hojjenna garuu ijoolleen keenya nama dhagahan. callisaniituma cillimaa kanatti deeman garuu gaafa isaan lubbuu isaanii darbaa jirtu gaafa rakkoo akka kanaa kana callisnee bira darbuun qabnu sabaawinnatiin nutti dhagahamuu qaba lammummaan nutti dhagahamuu qaba uumaniitiin inni jennu sun nutti dhagahamuu qaba Itoophiyaawinnatiin inni jennu sun nutti dhagahamuu qaba har'a sagalee ta'uu fi qabna jechaadha obboleeyyan keenya sa'aatii ammaa kun sa'aatii gubaadha biyyuma manuma hidhaa kamiyyuu kan Suudis jiranii Dubaayis jiranii biyya kamuu haa taane obboleeyyan keenya yeroo ammaa kana sagalee ta'uu fi qabna jechaadha adaraa keessa namni viidiyoon kun sin qaqqabe dirqama namummaa dirqama lammummaa dirqama sabummaa bahadha viidiyoo kana laaltee biran darbii maaliif osoo obboleessa kee ta'e achi keessa jiru sun osoo maatii kee keessa ta'e jedhii sagalee ta'aa fi akka ijoollee kun achi keessa uummanni sagaleedhaan tabaabbaree achi keessa ministeerri dhimma alaa akka iyyannoo galchee baasuu danda'u furmaata godhuu fi qabna yoo danda'an achi keessa baafatanii gara Awurooppaa akka darbuu danda'an yoo hin danda'amne gara Itoophiyaa nagaa lubbuu ofiitiin akka galan achi keessatti du'aa jiru bifa argaa jirtan kanaan nafti isaanii luqqa'ee qaamni isaanii qunca'ee jechaadha gaafa isaan du'an garuu gadi baanee boo'uu jira har'a gaafa isaan lubbuun jiran sagalee ta'uu fi qabna har'a gaafa isaan lubbuun jiran bira dhaabachuu qabna har'a isaan gaafa lubbuun jiran dhiphinna isaanii irraa qoodachuu qabna adaraa keessan viidiyoo kun akkuma isin maddii ga'een hundi keetu sheerii godhi sagalee ta'aa fi obboleeyyan kana biyyi namaa naatu lafte biyya halagaa namaa dachiin gadi akka fagoo dachiin hin jabaatti gadi seenuu hin dandeettu samiin hin fagaatti ol bahuu hin dandeessu barriin hin jabaatti cabsitee bahuu hin dandeessu girgiddaan nagaadha eessa reexa keessa iyyitee boosee haga lubbuuti keessa baatu tan caraarrartee gubattee achi keessatti du'uudha dhalatti carraa biraan qabdu kanaaf adaraa keessan hundi keessanuu dirqama jechaadha viidiyoo kana sheer nu godhaati sagalee ta'aafi bakka sagalee ta'aafi namoonni baay'anii karaa seeran alaa deemnee hin taanuuf ka jettantu jira odoo obboleessa kee ta'ee akkasin jetta hin jettu kanaafuu inni obboleessa kee jaallattu inni maatii kee faamilii kee jaallattu inni ilmoo wasiila keetti ta'a yookiin ilma Oromoo ta'a yookiin ilma Tigree ta'a sabummaan sinitti haa dhagamu namummaan jechaadha ijoollee akkatti dhiphinna keessa jiran ijoollee akkatti qormaata cimaa kana keessa jiran sagalee ta'uu fi qabna muudannoon mana hidhaa kun baay'ee kabbaadidha bara 2020 tokko abbaan manaa kun hidhame waggaa tokkoof ji'a 3 hidhame daa'ima baadheen gola namaa hojjechaa ture yeroo sana gaafa achi keessatti isaan viidiyoo isaan waraabanii poostii godhan suura isaan waraabanii nu poostii godhanii arginu garaan nu gubachaa ture achi keessatti iyyinee iyyisiisne homaa furmaanni dhufu didee basta macarrashaa karaan baname warra hidhaa jiran guutuu gashan jechaadha ijoolleen keenya biyyuma kamittuu jechaadha hin dhagahan karaa seeran alaan deeminaa birri itti karaa seera alaa deemtassan karuma higgaawwitiin ittiin biyyoota arabaa biyyoota akka Dubaay biyyoota akka Kuweetii biyyoota akka bakka deema karaa seera birri isin karaa bahaara baastan suni karaa seerati nama 2-3 oofuu waan danda'u namni tokko dallaala irratti fixa jechaadha laala karuma dadhabbiin kee nafu qaama keetti naftu lukaa lukti kee nafu deemsi kee nafu beeki
bas fuudheetuma karaa bicha yookiin bakka jalbaa irra si kaa'etti si geggeessu san bicha birrii mul'atu sirraa godha. Deebitee bakka kaan miilan deemta harka caalu. Isuma kanaa jecha birrii kana hunda sirraa qacam godha jechaadha dallaalli. Gaafa dallaalli birrii kana akkasitti sirraa nyaatu atoo harka kee marattee birratti itti fixxee deemtee mana hidhaa gaafa seentu, gaafa sagalee dhabdu, gaafa birrii kee badisan yaadattu, gaafa maatii kee hin deemin karaan kun seeran ala, karaan kun sirrii miti lubbuu kee irratti murteessaa jirtadhanii gaafa maatii si kadhatan diddu san har'a akkam akkasitti dhagahamu beeki mana hidhaa keessatti. Ijoollee kana laala irraa baradhaa daraa keessa warri karaa seeran ala ammas deemuudhaaf karoora qabdanii fi warri gara fuula duraallee deemuuf hawwii qabdan irraa baradhaa. Irraa barachuu qabna. Maaliif wanta nu dogoggorsu tokko, wanta nu miidhu tokko, wanta sirriin taane tokko irraa barannee irraa deebi'uu qabna. Irraa deebi'uu qabna. Maaliif gaafa isaan miidhaman immoo garaan nu danda'ee obsinee ilaalee bira darbuu hin dandeenye har'a. Garuu gaafa isaan rakkoo nu dhaga'uu didan gaafa kadhannee dadhabnu sana, gaafa gorsinee dadhabnu sana waan goonu gaafa dhabnu dirqama gaafa nutti ta'u oo isaan miidhaman immoo garaan nu bada. Akkuma kaleessa kadhannee boonyuun deeminaa karaa seeran alaa jennu sana gaafa isaan achitti dhiphatanis immoo har'a nu cinqa. Kanaafuu sagalee ta'uufi qabna. Warri immoo garaa Libiyaa ammallee deemuudhaaf karaa qabdan dallaalonni sobdee isin baasaa jirtu biyya nikkis jettanii hin deemina. Hin deemnaa Libiyaatti ijoollee meeqa lubbuun darbe. Libiyaa keessatti hidhanii qaxaqqaxanii mucayyoo kana dura waggaa 20 tokko yaadattan. Intala san qaxaqqaxanii birriin miliyoona 1.5 gaafatanii maatiin hiyyeessadha. Intala akkas bareedu san qaxaqqaxanii dirra ishii fixanii ajjeesan. Mucaa dhiyoo kana mucaa shawaasan jechuudha. Haati baatee odoo miidiyaatti boosu birrii miliyoona 1,300 gaafatanii birrii sun osoo hin qaqqabin hin guutiniif birriin 850 guurramee birriin hafe ganaa odoo galaa jiru maatii dursaan mucaan dandamachuu dadhabee qaxaqqaxaa isaan qaxaqqaxan irraa lubbuu mucaa kanaa darbe. Har'as immoo ijoollee keenya kanaaf jirtan ani waan isinitti hoo jiraate lubbuu keessanii jecha mataa keessaniif jecha karaa seeraan ala abadan hin deemina. Waan qabda waan hojjettanii argittan hundumaa karaa seeraa ittiin deema. Karaan seeraa xiqqaattus biyya arabaas haa taatu karaa seeraatiin yoo deemtan ooduutillee reefi kee kabajaa qaba. Yoo rakkoon sirra ga'ellee kasasattu haqa qabda. Garuu kana hoo eenyu sii gaafatan? Eenyurraan deemi jetta. Dallaalli sun eessa isaatti isa beeyna. Seera kamtu isa beeke gooxxiidha. Atis ka deemti karaa miilaati. Miila keetti cabdee duudi keetti citee lafeen keetti cabee lukti keetti cabee achi geesse. Achi geesse immoo osoo bakka yaadde sanuu hin darbin qilxooti si darban achitti si aggatanii birrii si gaafatan. Gaafa birriin darbu si qaxaqqaxanii si qaxaqqaxanii jechuudha. Akka dallaala garbaatitti dabarsanii garbummaatti si gurguratti birriidhaaf jecha dhalli namaa. Kanaafuu adaraa keessan karaa seeran alaa hin deeminaa. Wanni jennee yeroo baay'ee nuti viidiyoo isinii hojjennu tokko rakkooleen kun akka hin uumamneef jechaadha. Kanaafuu har'as taanaan boodullee wanni nu akka sabaawwannaatitti akka uumaniiti akka namummaatitti isin gorsine yoo jiraate dallaala seeran alaatiin hin deemina, karaa seeran alaa hin deeminaa jechuu barbaade ta'an. Kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma. Obboleeyyan keenyarrallee dhiphinnaaf gidiraa hamaa keessa jiran biyya Libiyaatti sagalee ta'uufi qabna. Kan biyya Libiyaa qofa osoo hin taanetti kan walii galaatu biyyoota hundaa hidhaa keessa jiraniif yeroo gubaa kana achi keessatti akkam akka ta'aa jiran beela wajjiin ho'a wajjiin beekaa hin keeyyi fadhamnee daqiiqa 5 daqiiqa 6 saalaa keessan teenyu dandeenye ho'aaf jechaadha. Isaan garuu sa'aatii 24 ho'a keessa ta'a. Waa takka hin jiru jechaadha. Garaa duwwaa firaashan qaban dachiin hin gubdi, gubbaan hin guba, girgiddaan dhakaadha si guba. Meelaala kanaaf wadaraa keessan ijoollee kana sagalee haa taanu jechuu barbaada. Viidiyoo kana share godhaati hundi keessanuu sagalee ta'aa fi akkasumas immoo karaa seeran alaan deemina. Filis galatooma viidiyoo kana yaada qabdan qeeqa qabdan yoo gorsa qabdan waan barbaadan hunda as jalatti nu barreessaa. Balballi inbox keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Galatooma.